Qeerroodhaan kenna akkasumaan hayyoonni kenna manguddooleen kenna haawwanni kenna baga guyyaa har'aa guyyaa gammachuu guyyaa dhugaan armaan dura awwaalamtee turte har'a waggaa meeqaan booda ka hayyoonni meeqatti wareegame rabbiin baga gammachuu kanaan nu ga'e baga guyyaa kanaan nu ga'e. ammallee dhugaa rabbitu gargaaraa dhugaan awwaalamtee naftu baga rabbiin waggaa hedduun booda guyyaa har'aa guyyaa magaalaa Asaasaatitti aanaa Asaasaatitti guyyaa har'aatiin gammachuu kanaan wantoota armaan dura keessa dabarre ka goota meeqatti dhabne ka hayyuu meeqatti dhabne ka lammaffaa maqaa kana dubbatuun saalfatame dachaan baga gammachuu guyyaa har'aatiin rabbiin nu ga'e. kana ammallee rabbiin dhugaa isa irratti nu haa gargaaru afaan keenya rabbi tokko haa godhu dhugaan ammallee agartanii katisu rabbii dhugaa teena rabbi haa tistu taaftallee rabbi haa galchu hayyoota keenna gootota keenna ka garaan nu madaa ka ijji nu imimmaanii kan amma qabsoo tanaan wareegaman rabbitti nu haraaramu rabbitti nu haraaramu dhugaa rabbi hin gatu ammallee ummata keenna afaan tokko rabbi nu haa godhu waliigala rabbi nu haa godhu diina rabbi nurraa haa dhahu dhara rabbi nurraa haa dhahu warra ammoo dhaaba kana diiguuf deemu warra ammoo hin sirroofne warra ammoo lammaffaa deebisee baratee hin jijjiiramne nurraa haa qabu nurraa haa qabu nurraa haa qabu nu walitti rabbi nu haa deebisu bakkaan nu haa ga'u hatti teenna ol haa baatu dhugaan teenna bakka haa geettu ammallee taaftellee bakkuma hunda rabbi waliin nu haa galchu qeerroo keenna ka sababa kanaaf qabsoo kanaaf itti wareegameetiin jedhe ammallee dachaan galata guddaa rabbi isinii haa deebisu qabsoo sabummaaf taatanii jettan san rabbi isinii haa deebisu rabbi isinii haa deebisu ammallee warroota dhimma kanaaf ifaajanii miidhamaniitiin jedhan ammallee hundaa rabbi nu haa gargaaru rabbi nu haa gargaaru oromoo rabbi tokko nu haa godhu afaan tokko rabbi nu haa godhu waliigaltee keenya tokko haa godhu isin toltu tursee qeerroo jaarraa tokkoo fi cinaa qabrii turre keessaa rabbiin nu baase alhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin inni isa ta'ee itti aansee qeerroo waraana qabaase haa godhu waan waraaniin fulla waan ta'eef biiftuu ganamaase haa godhu namu itti hajama waan ta'eef korma nyaaraase haa godhu namu afaan dhaabatu waan ta'eef bofa saafaase haa godhu waan idda hin maaru waan ta'eef qeerroo itti fufees ammas waadhi afaan tokkochan haa godhu dolollo haa yaasu yaa haa gabbisu cidii haa balleessu cima haa deebisu nyaaruu malee nun nyaarine caaluu malee nun caaline dhaaluu malee nun dhaaline sun toltu بسم الله الرحمن الرحيم وبيستعين على أمور الدنيا والدين وبعد أولا اتقافتمتوتا أباهو قوتو بيا اتقافتمتوتا أباهو أنا نانو خنا أبوتي قداتي فأكسمان كير وفيك أرين أكسمان وري أبا قداتي فأمانتين كل كيسانو أولا
mana abaa'oo saaqinsa waajjira kanaatiif anillee carraa argadhee as argamuu kiyyaaf eebba kanaaf na uffachaa isiniin jedha. Amma waan guddaa dubbachuu hin danda'u abbootiin keenya namni hedduu dubbatee gara eebbaatti deebi'aa. Yaa Rabbi si kadhanne waan amma kaleessa dhoksaa jiru kana situ fuula ufat otti nu baase situ nu argamsiise Rabbii nu argamsiifte nu dhosin. Rabbii ol nu baafte gan nu deebisin. Rabbii du'aan keenya du'ee dhiinni lafa yaa'ee lafeen caccabee hadha kaaftee itichite uf duuba nu deebisin. Biyyi dargaggoon keenya wanni du'ee biyyi teenna anatu abbaa biyyaati anatu abbaa qabeenyaati jedhee ture. Dargaggoo keenya ka kanaaf dhiinni isaa lafa yaa'e ka lafeen isaa bututte abbaa biyyaa Rabbi nu taasise. Afaan keenya tokko nu taasise. Biyya teenya irra nu jiraachise. Hoogganaa keenya kan kaleessa akka maleetti buura keessatti dhumee awwaala dhabee caccabee as ga'ee hadha nu afootti bahe kana abbaa biyyaa Rabbi taasise. Hin dandeettaa Rabbi nu kennu ka qotannu keenya nu taasise. Biyya teenya taasise. Afaan keenya tokko nu godhe warra nagaan bahee galu nu taasise. Waan amma deemnuuf kana bakkaan nu ga'e. Du'a keenya nu araarame sun toltu. Noo falcha waan Rabbiin keenya waggaa 28tti tan kana nu agarsiise galanni guddaan isaa haa ga'u. Tokkummaa keenya kanumatti nu haa jabeessu. Afaan keenya tokko nu haa godhu. Nama garanaaf garana dhaawatullee Rabbiin keenya gara tokkotti nu haa deebisu. Rabbi nu araaramu. Rabbi walitti nu haa qabu. Rabbi nu haa cimsu. Tokkummaa keenya haa jabeessu. Oromoon haa moo'u. Oromoon haa moo'u. Oromoon haa moo'u. Sagaleen tan uummata Oromooti. Nama falcha galatooma. Yaadannoo wareegamtoota boonaa tokko lama sadii. Galatooma. Qabeenya dhaabaa malee qabeenya keessaniin maallaqa dhaabaa malee maallaqa keessaniin dandeettii dhaabaa malee dandeettii keessaniin beekumsa dhaabaa malee beekumsa keessaniin waajjira kana kiraayeffattanii akka isiniif eebbifnuuf nu afeeruun keessan jaalala ulfinaaf kabajaa guddaa isin dhaaba kanaaf qabdan kan mirkaneessu waan ta'eef ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedhu. Koreen adda bilisummaa Oromoo dirqama kana fudhattee waajjirri kun akka banamuuf milkaa'uudhaaf ifaajjii guddaa keessa akka isin dabartan ni beekna. Baga milkooftan isiniin jedha. Ummata keenya amina hedduu deemnee as geenyeera. Amina wareegame hedduu nu kaffalchiise. Amina lafeen hedduu nutti caccabde. Amina lubbuun ilmaan keenya qaqqaalii irra wareegamte. Amina lafeen hedduun irra caccabdee fi dhiiga hedduun irra facaate. Amina Oromoo hedduun manadhaa keessatti ittiin dararaman, qeerraa itti buqqifaman, qaama itti hir'atan irra deemnee as geenyeera. Akeeki jaallanni irra wareegaman ammoo bakka hin geenye. Baatiin afur nu fuuldura jirtu baatii afran akeeki jaallanni lubbuu qaalii dabarsanii itti kennan irratti dhugoomtu irratti mirkanooftu taati. Baatiin afur nu fuuldura jirtu baatii itti hawwiinni baroota dheeraadhaaf kunuunsinee magarsinee wareegama irratti kaffalaa turre ittiin bakka ga'uuf deemtu taati. Baatii afur booda akkuma hundi keessan ifirra quba qabdan biyya kana keessatti filannoo gaggeeffamuuf deema. Filannoo gaggeeffamuuf deemu kanaan ummati Oromoo
aangoo baroota 150 ol dhabe deeffachuuf deema. Uummati Oromoo ganda isaa irratti, aanaa irratti, mootummaa naannoo Oromiyaa irratti, guutuu biyyaa irratti abbaa aangoo ta'uuf deema. Hawwiin kun akka milkaa'uuf ammallee amni nu fuuldura jiru bu'aa bahii hedduu qabdi. Hawwii bara dheeraadhaaf wareegama hedduu itti kaffallee kunuunsinee tiffannee asiin geenye maseensanii akeeka abbootii isaanii warra harkaaf harma keenya mure bakkaan ga'uuf sochiin jaarmiyaalee siyaasaa hedduun gaggeeffamaa jira. Isaan kun mirga uummati keenya haga ammaa argate haqanii bara dukkanaa sun bara booddee tafaa sunitti nu deebisuu barbaadu. Akeeka humnoota kanaa fashalsiifnee akeeka jaallan barootaaf wareegama irratti kaffalan bakkaan ga'uuf meeshaa guddaan nu fuuldura jiru filannoodha. Uummata Oromoo humneessuu, uummata Oromoo haangessuu fi nu gidduu ka jiru filannoodha. Filannoon kun ka hawwiin keenya itti mirkanaa'u akka ta'uuf hundi keenya qixoofnee ijaaramnee gurmoofnee adda bilisummaa Oromoo jala hiriirree filannoo sanaaf of qopheessuu qabna. Filannoo sanaaf of qopheessinee hiree keenya filannoo kanaan murteeffannu yoo ta'e egereen keenya dukkanooftuudha. Baatii 4 booda dirqama lammummaa Oromummaa keenya baanee kabajaaf ulfina barootaaf dhabne kana deeffachuuf dirqamni fuuldura jiru dirqama jajjabduudha. Ijaaramnee filannoo irratti guutummaan hirmaannee sagalee keenya adda bilisummaa Oromootiif hin kenninu yoo ta'e bor eenyuun illee komachuu hin dandeenyu of komanne malee. Dirqama keenya hin baanu yoo ta'e bor adda bilisummaa Oromoo hin komannu yoo of komanne malee. Keessattiyyuu yookaan addatti imaanaan jaallan wareegamanii harka qarreef qeerroo Oromoo jirti. Ulfinaaf kabajaa dhabne sana harka uummata Oromootti deebisuun dirqama qeerroof qarree Oromooti. Qeerroof qarreen Oromoo filmaata nu fuuldura jiru kana irratti tokkoon keessan utuu manatti nafne filannoo kanarraa hirmaattanii filannoo kanaan hiree keessa murteeffatanii uummata Oromoo akka aangeessitan, uummata Oromootti ulfinaaf kabajaa akka deebiftan, uummata Oromoof aangoo hin dhabe sana akka deebiftan abdii guddaa isinirra kaayannee jirra. Abdiin guddaan kun ka hojiif fasaramuu danda'u, ka hojiitti hiikamuu danda'u hundi keessan waraqaa eenyummaa gandaa baafattanii kaardii filannoo baafattanii guyyaa filannoo sana yoo dhukkubsattanillee daa'imtanii jilbaan deemtanii bakka filannoo dhattanii sagalee keessan yoo kennattan qofa. Egereen Oromoof Oromiyaa harka qarreef qeerroo Oromoo jirti. Imaanaa jaallan wareegamaniiti sinee asiin geenyeerraa imaanaan jaallan kanii kun harka keessanitti hin badiin qeerroof qarree Oromoo. Fuuldureen keenya fuulduree iftuu yoo dirqama keenya gahaatti raawwanne yoo ijaaramnee qixoomnee filannoo kanarraa hirmaanne fuulduree iftuu nu eeggachuu jira. Fuulduree iftuu kana bira gahuudhaaf daddaaqamii gufuun hedduun jiraachuu danda'a. Boolli hedduun amna keenya irra qotamuu danda'a. Kana uf duraa buqqifnee boolla nu dura qotamu biyyeedhaan duuchinee amna keenyaan milkoomnee kaayyoo kana bakkaan ga'uuf tokkummaan keenya murteessaadha. Sirni darbe bifoota adda addaatiin tokkummaa keenya diigee nu gidduu jiraachuu danda'eera.
garaagarummaa xixiqqaa if gidduutti armaan dura qabaachaa turre sana awwaallee bira dabarree tokkummaadhaan harka wal qabannee gara filannoo sana deemnee hawwii bara dheeraadhaaf qabnu sana akka milkaneessinu shakkii tokko illee hin qabnu. Gama keenyaan iyyata keessan dhageenyee yaada keessan fudhannee dirqama qabsoo ta'uu hubannee jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo gamtaa tokkotu jalatti tokkummaa isaanii uummachuuf walii galtee of booda hin deebine irra gahanii jiran. Yeroo murtaa'aa keessatti uummanni Oromoo nama lama beekuu qaba. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun tokkoomanii torban tokko yookaan torban lama keessatti eenyu Oromoo bakka bu'ee muummicha biyya kanaa ta'ee dorgomuuf akka deemu, eenyu pirezidaantii Oromiyaa ta'ee Oromoo bakka bu'ee dorgomuuf akka deemu as nu baasuu qaban. Isin gama keessaniin akkuma hagammaa dhiibbaa jajjabduu gootanii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun gatta'anii ulfina uummata Oromootiif jecha kabajaa uummata Oromootiif jecha taa'anii waliin haasawanii sadarkaa kanarra gahan dhiibbaa jajjabduu gochaa turtan sun jabeessitanii itti fuftanii yeroo gabaabaa gidduutti namoota kan lamaan akka as nu baasan akka gootan hin jabeessee isin dhaammadha. Yeroo nu qabnu gabaabaadha. Yeroo hedduu itti fufnee gubuu ummati Oromoo hin ayyamu. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo nama lama yeroo gabaabaa gidduutti kan nu baasuu qaban. Kana jecha jalan waajjira kana keessaa hojjetan adda bilisummaa Oromoo biraa gargaarsa tokko illee hin qaban. Nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, jireenya isaanii adda bilisummaa Oromoo tokko waan godheef hin qabu. Isin irratti hirkatanii jiraatanii as ga'anii ulfaadhaa isiniin jecha jireenya isaanii fuulduraas imaanaa dabarsee isinii kenna. Waajjirri kun waajjira keessaa hojiin adda bilisummaa Oromoo qindaa'u waal ta'u. Waajjirri kun waajjira hojiin dhaabaa ka'aanaa kanaa keessatti karoorfamu ta'a. Waajjira kana keessa ta'anii jaallan hojjetan, bakka itti yaada keessan caqasan, bakka itti gorsa keessan fudhatan, bakka itti qeeqa keessan fudhatanii ittiin hojii isaanii qajeelfatan, bakka isinii waliin mari'atanii hojii dhaabaa murteessanii fi bakka isinii mari'atanii hojii dhaabaa irraa karoorfatan waan ta'eef waajjirri kun amma waajjira adda bilisummaa Oromootu hin taane waajjira keessanii jechuudha. Akka waajjira isin arma dura beektanii sun bakka irraa foddaaf balbala cufatanii irraa karoora namni hin beekne murtii namni hin beekne keessaa uummata gadhiiban utuu hin taane bakki kun bakka itti waliin mari'annee waan nuuf ta'u waliin murteeffannee waliin uummatatti gadi baanee waliin hojiirra oolchinu ta'a. Waajjirri kun masaraa keessanii galma keessanii waajjira kana kan keessan taasifadhaa. Kana jechuudhaan waajjirri kun waajjira milkii, waajjira injifannoo akka ta'u abdii guddaa walirraa qabnaa. Itti aansuudhaan jaala qaalii tokko jira. Jaala kana waliin bu'aa bayii qabsoo hedduu keessa waliin dabarree adeemsa qabsoo keessatti ammoo xiqqoo deemtee daandiin gargar nu baaftee turte amma ammoo dirqama qabsoo taa'ee jaala kanaa walii walitti deebine. Jaalli kun adda bilisummaa Oromoo deebi'eera. Jaalli kun Dachaas Roobaa jedhama. Jaal Dachaas hin naasimadhaa. ulfaadha.
tole ulfaadhaa in mul'ata hayyaaduun isinirra naan jirtu mara kon jirtu tole hunda dura hoggana koree jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa siyaasaaf jaarmaya adda bilisummaa Oromoo jabeessaa gabbisaa akkasuma miseensota gumii saba adda bilisummaa Oromootii fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo hojiilee dhaabaa garaagaraa irra jirtan akkasuma manguddoota sabboontota qeerroof qarree godina kibba bahaa magaalaa Asaasaa keessatti guyyaa har'aa eebba kanarratti yaamicha isiniif godhameef argamtan baga guyyaa kanaan nu ga'e baga hiree kanaanis wal garree baga gammannee baga gammaddan isiniin jedha. Egaa haasawaa dheeraan qabu waan gabaabduu jechuu barbaada. Kanan beekne jira natti hin fakkaatu warra nan beekneef ani dachaas roobaa naan jedhanii godina kibba bahaa kutaa baalee gammoojjii naannoo beeltoo qulqulluu magaalaa qulqulluutti dhaladhee guddadhe egaa umrii kiyya yeroo barumsa kiyya silaa fixurraa kaasee miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan nama nan beekneef adda bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee qabsaa'otaa fi ummata ilmaan isin dhaltan kanaan ijaaramee dallaamee as ga'ee jechuudha. Egaa akka nama tokkotti namoota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jiraachisuudhaaf baddaa fi gammoojjii godina kibba bahaa Baalee keessatti tarii wareega ulfaataa akkaan qaalii fi hammana jedhamee himamuu hin dandeenye waraana gabroonfataa wayyaanee waliin kokkee wal qabee reeffa isaanii allaatti nyaachisee ifiifis wareegamee dhiigaa lafee harcaasaa tursiise keessaa dachaas roobaa eenyu yoo jettan nama tokko isinin jechuu barbaade. Akkasuma immoo miseensummaarraa kaasee abbaa saglirraa kaasee nama guyyaa rakkoo guyyaa bal'ootii miti guyyaa xiiqii guyyaa rakkoo guyyaa adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa haxaawamee hin jiru jedhamee baame keessa yoo xiqqaate miseensota qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo nama 8 fudhatee gammoojjii Baaleetiin cabsee jiraachuu adda bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo gaara baasirarraa kaasee hanga dalloo fi warqaan jiraachuu qabsoo kanaatiif abaa'oo mirkaneesse keessaa nama tokko isiniin jechuu barbaade. Ammas rakkooleen garaagaraa qabsoo keenya keessatti nu mudattee jiraattu mufannee nutti dhabamee dhiigaaf lafee itti harcaafnee qabsoo kana malee hireef jiruuf jireenya keenya itti dhabnee qe'eef maatiin keenya itti diigamtee ummanni keenya adda bilisummaa Oromoo fi ABO jiraachuuf jecha qe'een isaa itti baddee ummata guyyaa qurxii gartee itti hidhamee itti caccabee itti naaffatee qabsoo har'a guyyoota waggoottan afran dabran kana harki wal qaxxaamursiisee qeerroof qarreen ol ka'ee hiree kanaan ittiin nu ga'e kana ummata agarsiisuuf fakkeenya duraa ta'e keessaa dhalannee ummata sanaa jechuudha. Kanaaf arrallee hiree argame kana keessatti dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka buunee ummata keenya bakka buunee kaayoon kun ummata keenya keessatti deebitee gaafa rakkoo gaafa hamtu gaafa ibiddaa sanaan baqanne arrallee iyyinee iyya dabarsinee labsinee ummanni keenya kaayoo itti dadhabee itti caccabe sana adda bilisummaa Oromoo qabatee akka galii barbaadu sana filmaata kanaan ji'oota afran kanaan hiree isaa harkatti galfatu dhaaba keenya bakka kalee sana dhaabbachuuf murteeffannee jechuudha. Egaa kanammoo akka goonu eenyurraa akka baaneef eenyurraa akka dhalanneef beeyna ummata keenya beeyna ummatni keenya sagalee tokkoon afaan tokkoon afanfaajii dogongora garagaraa tokko osoo hin fudhanne iyya dabarsee waan jennu wal dhageenye yoo hattuu taane hanna keenya eenyuun nu beeku ummata keenya nu beeku
yoo warra dhugaa taane dhugaa qabnu sana gurra nutti akka gootan hin barbaadu. Dhiigaa lafee harcaafne sanaan ummanni keenya kaayoo kana deebi'ee wardiyaa dhaabbatee akka tiksee waan barbaadu sana harkatti galfachuu barbaanna. Kana goona kana keessatti immoo qabsaa'ota 5,000 ol miseensota qondaalota ajajoota ol aanoo adda bilisummaa Oromoo kanneen keessatti argaman kibba bahaa keessaa jechuudha. Isaan kana hunda maqaa kiyyaa fi maqaa dhaaba kiyyaa adda bilisummaa Oromootiin dhaabni keessan yaamicha isinii gochuu yaamichi isin eegdanii jiru manni kun keessan dhaabni kun keessan kijiba waan namni haasa'u dhiisa abbaan fedhettiisuu hin danda'u jechuudha. Isintu dhiigaa lafee keessaniin gadi dhaabe addi bilisummaa Oromoo dallaa faashina namni itti gartee keessa fiiguu fi arra gartee alaabaa odee itti lafa dhiitu ta'uu hin danda'u jechuudha. Abbaa qaba dhiigaaf lafeen ijaarame. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba gartee gosaa fi gandaan ijaarame miti. Nuti Oromoo gosa irraa dhalanne qabna. Gosti irraa dhalanne yoo hin jiraanne Oromoo ta'uu hin danda'u. Kanaaf gosa keenya qabannee eenyummaa keenya qabannee saba keenya jabeessina. Sabummaan keenya yoo gosummaa keenya nu ummata gosaan ijaarame miti. Ummata sabummaa irratti ijaarame. Ummata gaafa rakkoo magaalaa asaasaa kana an akka itti beekuu qabaa jechuudha. Gariin nan beeku. Jaallan hedduutu jira qabsaa'onni irra jiran warra akka Sardaafa Baayisaa Baacaafa gaafa inni nu asitti Adaabaa irratti Dodola irratti qaban qaabattani namni qaabatu jiraachuun mala an gaafa sana nama dhawamee asaranna keessa jiru jechuudha. Natu bobbaase warra irratti bobbaafne as keessa jiranii jechuudha. Maqaa dha'uu danda'a. An gaafa sana nama bakka jaha rasaasa jahaan dhawamee as jiru jechuudha. Ummanni keenya ummata guyyaas madoo nuti itti erginee magaalaa kana keessatti madoon keenya namni jaha ka dhiigni lafeen keessaa yaatu karaa immoo keessaa yaatu ummata yaalee deebisee nutti ergee jechuudha. Kanaaf seenaan ummata keenyaa abbaa beeku sanaan ibsamaa jechuudha. Seenaa ummata keenyaa yoo nuti boolla seenne yoo nuti godatti dhokanne ka ibsu hin jiru. Namni seenaa isaan beekne irraan gadi bahee adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e eenyu beeka eessatti beekte maal beeka. Kanaaf godaa bahuu qabna. Godatti awwaalamne abaa'uu kumachuu hin qabnu jechuudha. Ifii keenya dhaabarraa cinaa gallee eegasii quba namatti qabuu hin qabnu jechuudha. Abaa'uu nurraa fudhatanii jennee iyyuu hin dandeenye. Abaa'utu keenya kootaa dhaaba keessan fudhadha abbaa itti ta'a. Abaa'uun ka Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan sikkoo mandooti. Dhiigaaf lafee ilmaan sikkoo mandootiin ijaarama. Kan abbaan shakku yoo jiraate kan mormu yoo jiraate nutti as gadi bahee nu dura haa dhaabbatu. Ammoo moggaa teenyee abaa'oo komachuun abaa'oo gandatti galchuun abaa'oo wallaggaa galchuun kaleen wallag Arsii Jimma jenneen qabsooti. Islaamni kiristaanni osoo jirru hara sadeen takka irratti hara sadeen tana alamitu janiin tanne takka jirti. Addatti hara jaarree fi amnasaa alamaa deemnee bishingaa duuda keenya irratti baannee gaala qalannu kophatti cinaa gallee warra wal jiraachisaa ture. Takka amantiin adda waliin baaf. Addi bilisummaa Oromoo ka gandaatiin ka naannootiin ka kutaatiin. Kanaaf faashinni bifa kanaan deemu xumurri isaa guyyaa irraa ta'a jechuudha. Kanaaf waajjiroota adda bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa magaalaa Roobee, magaalaa Jaarraa, magaalaa Gimmir keessaa ka Gimmir kanneen maasteroonni injiinerootaa fi doktoroonni keenya surriin isaanii rasaasa wayyaaneetiin irratti faca'ee jechuudha. Waajjira seenaa qabu akka irratti argamtanii nu waliin simattan nu waliin bantan. Kanaaf seenaa haaraa galmeessitan maqaa kanaan isinitti dhaammadhaa. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo yaamicha kana dhageessanii bahaadhiyaa kaabaa kibba dhaaba keessan namni jabeessuu danda'u, dhaaba keessan namni wardiyyeessuu danda'u, dhaaba keessan namni ittisuu danda'u qabsaa'ota bilisummaa Oromooti. Namni ummata keessan gara tokko luuccessuu danda'u isin dhaabni miseensa fiigate akkam ga'a jechuudha.
akka kun hin daamne koottaa abaa'oo biraan eegina abaa'oon isin abaa'oon nuyi kanaaf tokko taanee rakkoo yoo jiraatan furraa jechuudha. Wanni haasawnu ka biraan jiru jechuudha. Kanaaf qe'ee keenya jabeessinee naannoo keenya jabeessinee Oromiyaa jabeessine iftaaneen nama taane akkasitti yaada. Kanaaf kanuma isinii dhaama waan na dhageessaniif maqaa kiyyaa fi dhaaba kiyyaa adda bilisummaa Oromootiin ulfaadhaa galatoomaa fayyaadhaa jabaadhaa. Ajjeefama hundarraa haftanii guyyaa har'aa wanni isinitti du'aatiin turtaniif akka kaleessaa isinitti dhaadatanii borumtaa isin ajjeesan quban qaba. Nama du'e beeka. Nama du'e beeka. Kadhaman beeka. Baga Rabbi sanirraa isin hambisee guyyaa isin hawwaa baatan guyyaa isin kaayoon isin hawwaa baatan kaayoo adda bilisummaa Oromoo kana gaafa waajjirri isiin dhaabanamuun Rabbi baga isin geesse. Goda qabsaa'otaa akka turtan nan beeka. Waggaa 27 kadhaame asitti akka isin keessatti dhokatuun beeka. Kaarame akka isin keessatti asitti dhokatuun beeka. Asaasa goda qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan nan beeka. Har'a immoo fuuldurri keenya fuuldura bal'aadha. Nama hedduu amma paartii badhaadhina misoomaa minaamini jedhanii nama hoggana mootummaa guddaa tokko teennee waggaa waliin haasofnu aanaarra dhamirra deemtanii seenaa mataa ummataa qottanii boottanii ummata boonchistanii naan jedhe. Waggaa 150 boonne amma achi hin boonchisuun jedhee. Laakiin haga ji'a afurii ammoo qajeelaan boonnaa qajeelaan isin boochisnaa jedhee isinilleen waliin boottanii. Isiniifis boonnaa jedheen nama guddaa tokko nama guddaa baalasiltaana isiniifillee boonnaa isiniifis boonnaa jedheen. Oromoo addi bilisummaa Oromoodhaa ummata kana michaadhaa miti wanni isiin wanna hedduu abbaan fedhe diplomaatii haa ta'u Oromoo ta'e abbaan fedhe ministeera haa ta'u Oromoo ta'e Oromummaa isaa dhiisuu hin danda'u. Abbaan fedhe yoo ta'e ministeeras ta'e diplomaatis ta'e dooktoras ta'e profeesara ta'e bakka fedhe isaa dhaqu Oromummaa keessaa bahuu hin danda'u. Kanaaf wanni nu jennu maali? Sagaleen amma kennamtu tuni sagaleen baatii afurii tuni sagalee riiferendamiiti. Ta eenyummaa namaadhaa mirkaneessitu. Ani Oromoo moo Oromoo miti? Yoo fete dureessa ta'e abbaa fete ta'e paartii fete ta'e Oromoo hojjataa fete ta'e hojjataa mootummaa naannoo kana jirtan Oromiyaa keessa jirtan yoo Rabbi ka jedhu taate yoo mootummaa kana addi bilisummaa Oromoodhaaf akka qabatan quuxoo takka irraa hin baatan mindaa keenya nyaattanii kan isin hin jedhan mindaa keessa nyaattan biiroo keenya keessa jiraattanii kan isin hin jedhan biiroo keessan keessa jiraattan biiroon opiidiyoon ijaartan jiru mindaan ODP'n isinii kenniti yookaan ammoo misoomaan paartii misoomaa amma jedhanii odeessan kunis isinii kenna hin jiru. Qamadii tanarraa zaka gibira kaffalee uummanni isin nyaatisa. As dhufuu warri sodaatanii jirtan amma yookaan hojjetoota xiqqaatu bakka kana keessa jira yoo nu arganii hojiirraa nu ari'anii jettan lubbuu keessan guuttadhaa. Anis hojjetama mootummaa akka keessaniiti mindaas nyaadhaa. Laakiin lubbuu xiyyaaf waa takka waan sodaadhu hin qabu. Kaayoo xiyyaaf waa takka waan sodaadhu hin qabu. Kaayoo keessaniif wanni sodaattan jiraachuu hin qabu. Oromummaa keessanitti wanni sodaattan hin jiru. Kana kanumaan dhaaba. Kan biraa ammoo mirga namaadhaa eegaa. Haga dandeettanitti numatti kennan sanuu. Nama miidhuudhaaf miidhamni waggaa 150 miidhamni jennee haasofna miti ilma namaa tokko ammoo miidhamu
kahin ammannaa fi hin baannaa jenne kana miti kan hin fudhadhan hin ammannaa fi hin baannaa hin fudhadhu mirga namaa hin fudhadhu nama hin jaalanna nama ilmi namaa namummaa isaatiin hin jaalanna namummaa isaatiin hin kabaju namoonni biraallee dhufanii bakka kanatti koottaan filadhaa isiniin jechuu hin danda'an yoo barbaaddan waan isaan jettan dhagaa makiinaa jalaa dhakaadhaan dhoobbu karaa itti dhufuu itti lallabu waan akkasiisan dhiisa waan amma immoo isinitti dhaamadhu maaliin waan isinitti dhaamadhu takka kan kaardii baafachuudha kan waraqaa eenyummaa baafachuudha namoonni isinitti manii jiran kan nama walqixxummaadhaan laalu isinitti madheetiniin jira dhagaa ummata keenya dhagaa Itoophiyaanii tuni Itoophiyaa rabbi haatiisuu jedhamtuni yoo nun jiraatin tiifamuu hin dandeettu kana beekuu isin irra jira yoo Oromoon hin jiraatin Itoophiyaan tiifamuu hin dandeettu yoo Oromoon hin jiraatin Itoophiyaan bareeduu hin dandeettu Itoophiyaa bareedduu namni uumunu Itoophiyaa misoomtus namni uumunu ka'uun ammoo ofirratti dhumnu ofii fuunna harka keenyaan kaardii keenya baasannee humna laman ta'ina kaardii keessan baafadhaa guyyaa irraa qophaa'a eenyu akka filattan beekaa asaasaatiyyoo kunoo qulqulluu kana guutuun irraa bittan adda bilisummaa Oromoo gargaarta gabbadhaa ammallee rabbi isin haa gabbisu kan waan taateef galatooma aannoon isiniin jedhu akkatti matanaa jajjabaadhaa rabbi isin haa jabeessu adda bilisummaa Oromoo waliin yeroo hundaa waliin jirra jabaadhaa. Jangan salah kalau tu jejak asalnya ini saya tu kalau jadi kita bawa kabur kita bawa ke kami, kalau tak kita kalau tadi orang ini kita bakal semua kita tahu sih saya tu jadi kita balik kabur, orang yang bawa ke pelajaran ini, ayu berkerapi, ilmu berkati, ilmu lencah, karena kita sama jejak, kerana sini asal bukan sini, awal sekesa, jangan bukan mati pria bila nasbata, kerja boleh sapi jangan lagi insan termati, asal kebar dunia berani. Erroo nagaa jirtu baga jiraattan baga waliinillee nu gahe anama xiqqoo isinii dubbadha qabsoo amma dura dachaasa sii dubbatee ijoollee teenya wareegamtoota kan madoon isee shantamam jaha asi fayyisan jedhan warra Usmaan Ukkubeeti fuulee warra geessine gaafasan sardaa fi dachaasa roobaa kanan nu erge asi fayyinee yaallee manuma yaalaa kana qorichallee fudhata yaallee fayyinee qabsoo dirree sanitti deebiin yeroo hunda asaasa gootara abaa'ooti maaliif jettee jettan gaafa gishuu jaarraa karaa kana taru burbursarraa fuunee asitti hin gallee hamaa daddafee waliin teessimnee kintaarotii dibama asin yaalaa dandee asin karaa muyyalee kana geegesse achitti obba'e jaalleewwan wanta asaasan taanan jiru seenaan asaasaa hin dhokaftame nama hin qabnu waliin taanu ni diigani qeerroo gaafa wallaggatti amma waa lolan dura kaka'u asaasa ni diigani rabbi diigama sannu keessaa haa balleessu tokko haa taanu dhaaba adda addaa hin barbaannu kan bilisoomsu abbaan fedhe nu haa bilisoomsuu bilisummaa barbaanna yeroo mara tumamuu yeroo mara garboomuu afaan adda addaa tolfatanii nu gayyaan ammallee hooggantoota keenyaa kan dhaamnu tokko taa bakka tokko ijaarama sagalee kennallee facaasina nu ummanni Oromoo kun dararamne yeroo mara tumamna yeroo mara garboomna diinni afaan jijjiiratee nuttuma deebi'a ka kana nu godhe ilmaan keenna nama biraatii miti diina saniillee ka karaa akeeku ilmaan teenna fakkeenyaaf angizee dachaa luka dhaamee naayiroobii dhufu naayiroobii jira
keezii amaaraa namni qoru ilmaan oromooti ka qajeelchu ilmaan oromooti amaarri beekee keezii hin qoratu ilmaan teenna horii fudhatee keezii san qoree qajeelcha haddallee keezii hambaa namni qajeelchaaru ijoollee teenna ijoollee teenna irra hirkatanii ijoollee teenna irra hirkatanii bata ummata keenya hiriiraaran garboomaarra haa bilisoomnu tokko haa taanu yoo tokko hin taane abadan garbummaan kun hayyoota keenya akka baaloo tumsaa kaayilee siidaa nyaate faransaay baratee maasattii hiitee ummanni faransaay muuxaa yennaan dhibee gale haylee siidaa gaafasa inni isa galche mangistu hayilamaarami waliin dalannadhee fuudhee fidee ufii ajjeese haddallee akkasuma waliin dalanna jedhanii fuudhanii nama keenya maraaggachaasaniiran yoo isin tokkoomin takka takkaan ammaa fixan hayyoota teennallee takka takkaan ammaa ajjeesan guuranii fixan ijoollee seena bitanii kanaafuu ammallee tokko goonee haa dhiinnu hayyoonni teennu ammallee kashiidhaanu bakka tokko haa dachaatu bakka tokko akkaan duratti jaaljabeessan jedhe nam lamaan san olaabaaf dheengadda gaaddisi maraaraaf daawud ibsaa ijaarte sun bareeda itti gammanne itti tokkoomne hadda fakkeenyaaf gujii fudhadha dhumaara wallagga fudhadha dhumaara duubaara ilmaan oromooti ilmaan teessan homaa harree hatanii tumamaan jiran waan namaa irratti tumamaan jiran lafa teenna irratti tumamaaran ka kana godhu ijoollee hambaawdu gisee mallas jiraatuutti homaa yuumin qabsaan tuilleen hin dhibdu heeroo takkan daaraa goon gaafa wayyaaneen jirtu hagana hin dhibne hagana fajaajuun kanaafuu takkataa rabbi ammoo warra zabasti deebisan haa qajeelchu ijoollee teenna ani gaafa abiyyi akkas ta'e jedha san hirrifadhe maali yoo isaa dhabne hayyuu keenna dhabne oromuma keessaa waaqanna sanii hirrifadhe dogoggortanii yoo kanaallee dabarsan yoo beekaallee tare jechaa hirrifan rabbi haa qajeelchu ijoollee sana hin beektani hayyuun keenya beekaan keenya hajii yusuf yeroo takkaan dubbatan ijoollee sana rabbi haa tissoodhanii nuu kadhatan hadda ijoollee sana garaan qiritti jedhe rabbi haa qajeelchu tokko ishii haa godhu ammoo didduu isin immanni oromoo itti mul'isa tokko haa taa'in an kanuma isinii dhaama galatooma. Kero, jirtu, akkam jirtan, baga sini singgay, mee amati ko sini dubbisa, kabajamtoota keessummoota adda bilisummaa Oromoo, kabajamtoota abbootii amantaa aanaa Gadar, kabajamtoota abbootii gadaa aanaa Gadar, kabajamtoota maatii wareegamtootaatiif ummata aanaa Gadar Hasaasaa baga guyyaa hardhaatiin isin gahe jechaa gammachuu kiyya isiniif ibsa. Akkuma beekamu qabsoon ummata Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa lakkoofsisee gootota kumaatamaan lakkaa'aman wareegama lubbuu isaanii itti dhabanii jiran. Akkuma gootichi keenya jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan diina hundeen buqqisna dadhabnu ilmaan teenya itti guddisne jedhan qabsaa'aan hin kufa qabsoon itti fufa jechaan qabsoo bara baraan godhameen ijoolleen teenya harka qullaa diina afoo dhaabatanii dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabee wareegama lubbuu isaanii itti kaffalmee tasa ta'ee miti kan jijjiiramni kun dhufe. Kanaaf kan lubbuun isaanii darbe rabbiin jayinata isaanii haa kennu jedha. Kan cabanii manatti hafan galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jedha. Addi bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayoon isaa hiree isaa ofiin murteeffachuu fi abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneeffachuu
sablammoota Oromiyaa keessa jiran walqixa wajjin jiraachuu ta'a. ABO'n kallacha qabsoo ummataati. Akkuma baratame diinni maqaa addaa itti baasuuf muuxannoo waggaa 27 waan qabuuf ABO shanee jedhanii maqaa itti baasan malee ABO jechaan adda bilisummaa Oromooti. Kana waan ta'eef namoonni shanee maqaa itti baastan Oromoon tokko waan ta'eef hin milkaayan. Itti aansee qeerroowwan qarreewwan Oromoo kan lubbuu teessan qaalii itti dhabdan itti tumamtan jijjiirama kana asiin geettan filannoo bara 2012 irratti hirmaattanii biyya abbaa keessanii irratti alaabaa keessan dhaabachuuf cimtanii akka hojjettan amaanaa walitti dhaaman. Akkasumas guyyaan har'aa anaaf gaddas gammachuus. Gaddi kiyyas jaalleewwan qabsoo kan dirree qabsootti qarxafaa keessatti kufanii hafaniif yoo gaddi guddaan natti dhaga'ama. Gammachuun kiyyas guyyaa har'aa addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa banatee alaabaa isaa dhaabatee arguu kiyyaaf gammachuu guddatu natti dhaga'ame jechaa asirra xumuraa nagaan tura. Injifannoon kan uummata Oromooti. Qeerroo qarree jirtu baga jiraattan baga guyyaa hadhaatiin illee isin ga'e guyyaa gammachuu guyyaa yookaan hadhaa ilmaan teenya lubbuu fi irra dhabaniitiin irra wareegamanii lafeen isaanii itti caccabe kanaan guyyaa yookaan nu adda bilisummaa Oromootii miti maqaa Oromootu onnaa himannu shulshulaa itti deemnu kana guyyaa san cabsineetiin guyyaa gammachuu guyyaa bareedduu tanaan baga isin gahe jedha. Itti aansee ammallee hin bilisoomne ganaadha. Hin bilisoomne hin gowwoomina hin bilisoomne lal hin bilisoomne ganaadha. Tuun jilaanjiliidha afaan keenyaan dubbachuu fi baanee galu tuuyyuu nutti fakkaata malee hiree keenya ofiin murteeffachuuf ofiin dubbachuun gaafa sagalee teenya filannoodhaaf qopheessinee kennine qofa. Jenereshiniin ammaa dhalataan ammaa qaroodha. Hin beekaa waan isa baasullee waan isa hin baafnellee hin beekaa. Kaan isinit dhaamadhu qeerroo fi qarreetiyyatti illee. Kaleessallee waliin fiigaa turree waliin kufaa turree waliin dhiigaa turree waliin arrabsamaa turree. Gaafa nu ijoollee waliin hadha waan keenya nu quuqee eenyummaan keenya nu quuqee fiigaa turre hadhallee baati jedhanii quba nu qabaa turan hadhas wanni duuba nu deebisu hin jiru haga gaafa hinjifannoo keenya gonfannuututti jechaadha. Itti aansuudhaan wanni ani isinii dhaamu ijoollee tiyyaa ka obboleewwan tiyyaa ka abbootii tiyyaa teenneetuma yookaan hadha sagalee tana kan hin kennanna jechuun nun baasu. Haa qaroomnu hin rafnu hirribaa haa dallaqnu hin bilisoomne hin rafina sagalee keenya yoo eenyummaa gandaa funannee harkatti hadha hin deeffatin gabrummaa makaleessaa keessa kufna homaa carraa wayitu hin qabnu jechaadha. Kanaaf wanni ani isinii dhaamu eenyummaa keessan fudhadhaatii kiisha keessan kaayadhaa boraatii teessan jala kaayadhaa qophiidhaan hirriba malee akka of eeydan isin jedhaa amaanaa rabbii isinitti haa ta'u injifannoon tan ilmaan Oromoo haa taatu.